Nagaa waaqayyo gooftaan hunduma keessaniif iyyuu haa ta'u warqee beauty channel jala kan jirtani maatiin kun hundumti keessan nagaa keessan miti tole gaan nagaa guddaan qabanne nagaa nu laate immoo ulfaatu waaqayyo gooftaani guyyaa har'aa immoo obboloota koo yeroo tokko qibaatota itti fayyadama wallaallee mataa keenya yeroo nu jalaa caccaboo nu jalaa bubuqqa'uu fi akkasumallee waziin isaanu jalaa badu yookiin bifsi isaanu jalaa badu ni argina jechuudha. Inni kun immoo qibaatota dura fayyadamuu fi booddee fayyadamuu qabnu waan addaan baafachuun nutti ulfaatee fi qibaatota itti fayyadamasaa isa dura fayyadamuu qabnuu fi isa booddee erga miiccannee fayyadamuu qabnu adda baafatnee beekuuni mataa keenyaaf faayidaa qabeessanii ta'a. Dheerina isaa caalaa mataan nuti hin qabnu akkam bubuqqaane akkasumallee bifti isaallee akka nu jalaatii hin daalachoone akka nu jalaan caccabne gochuudhaa fi qibaatota nuuf itti fayyadamu obboloota koo gaanii kan dheeressaa isiniin jedhu miti. Kan immooyyuu walumaan immoo yoo dheeressa ta'es immoo inni ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irratti kun olive oil akkasumallee coconut oil kun ani kanan qabu original isaan qabachuudha. Namootatu biyya iddoo isaatii namoota naaf fide waan ta'eef original isaadha wanti nani qabu kun coconut. Akkasuma daabramlaa nan qaba. Daabramlaani maal asmarratti yoo ilaaltaniyyuu mataa kan bubuqqaanee fi akkasumallee mataa guddisuuf strong inde dry hair jedha. Innaas kanaafiyyuu mataa kan akka bubuqqaane akkasumallee kan dheeressu jedha asirratti waan ta'eef daabramlaan shittaan isaa badaa yoo ta'eyyuu faayidaan isaa gaariidha. Keemikaalas baay'ee kan of keessaa qabu miti jechuudha. Warroota kana sadan walitti makuudhaan otoo mataa keessan hin miiccatiin dura bishaan ho'aa keessa qodaatti naqxanii bishaan ho'aa keessa erga isin ho'ee booddee mataa keessanitti daqiiqaa 15 erga dibattanii wal geessanii booddee maasajjii gootanii akkasuma turtiisaa sa'aatii tokkos ta'ee lamas ta'e tursiistanii yoo miiccatanii faayidaa qabeessanii taatu. Dabalatammoo erga miiccannee kaane immoo kun qibaatii ciqaa qibaatii kana kun hair food jedhama. Hair food dha jechuudha. Hair food kun vitaminoota garaagaraa of keessaa qaba. Vitamin A, vitamin B, vitamin E qaba. Protein illee akkasuma qaba jechuudha. Inna isa kanallee erga miiccannee kaane akka nu jalaa hin gognetti baay'ee toon gogsiin bishaansa yootti dibannee bakka 2 bakka 3 godhannee baay'ee mataan keenya lallaafaa fi kan immooyyuu wazii qabu yookiin waziin egaa Oromiffaatiin yoo wallaalee bifti isaa kan namatti tolu cululuqaa kan ta'e mataa hin caccabne caccabaaf illee kan hin saaxilamne arganne jechuudha. Vaaziliinii kana qodaa mataa keenya keessa erga guyyoota 2 turree booddee qodaa mataa keenyatti yoo dibanne vaaziliiniin kun shittaan isaas baay'ee namatti tola. Akkasumallee miidhaa hin qabu jechuudha. Miidhaa hin qabu baay'ee keemikaalarraa walaba kan ta'edha waan ta'eedhaaf isa kanallee otoo dibattanii bareedaadha. Dabalataan ani kanallee nan dibadha jechuudha. Saansilkii kana yeroo saansilkii kanaa fi vaaziliinii kana akkasumallee kunoo avocado oiliin gahee guddaa taphata obboloota koo gahee guddaa of keessaa qaba. Moisturize godha mataa jechuudha. Moisturize jechuun wanta lallaafisu akkasuma iskiinidha. Amma kuni avocado oil 100% moisturize dha. For soft skin jedha jechuun skin qodaafillee kan lallaafisu jechuudha. Fuula keessanillee kan argattaniin bitattu taanaan fuula keessaniif irree baay'ee harka keessaniif qaamota keessan iddoo biraa illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa harkanni keenya hojiidhaan miidhamu waan ta'eef qodoota garaagaraa waan miidhuuf inni kunillee yerootti argamu ni jira waan ta'eedhaaf wantoota kana bitannee mataa keenya eegnee otoo itti fayyadamne gaariidha jechuudha. Mataa keenya eeguu waaqayyo sin jaallata. Namnillee nama mataa isaa eeguu jaallata waan ta'eef akka kanaatti itti fayyadamna. Akkasuma shaamboowwanii fi akkasuma maaksiiwwan kan mataa keenyaa itti dibannullee isinii fidee gara fuulduraatti nan dhufa. Shaamboowwan kamtu mataaf gaariidha kamtu mataaf gaarii miti kan jedhu ilaalee kan fayyaduu fi itti fayyadamee dura isiniif immoo nan dhiyeessa. Isin immoo subscribe, share, like gochuudhaan ina jajjabeessaan isiniin jedha. Waan kana gootaniif immoo eebbifamaa. Viidiyoo biraa nama walitti nu deebinutti turtii gaarii obboloota.